ani si yaamutti hin dubbatin hin jedheen ishii jettee hin dhufte kaa lamuu dhugaa rabbii isaa ol galuu dhufte lamuu qiyaamaa gadi buuste lolte maal jedhaa arti naan jedhe maa gaafa dhugaa waan hin jedhaa arti waan ishii lola artaan hin beeku hin jedhe. Sigalee. Hin lolteeni lafa rukuttee achittee as jettee kan jettee san jette gaa bakka lamu. Sigalee. Kazaan bakka sa'aatiin ajjaa deemu jennee numa teenye nan deema jedhe. Viidiyoo sasii erguu nan daddaa rabbi. Amma rakkoo jechuun akkasitti ilaali. Amma akkasitti qophoofte bareeraa yeroo madaamiin loltu kana nan deema siin jechuun kaafnee waan kaafnee maal jetteen. Amma fakkeenyaaf hin deemtu sittan iyya waan jedhu fa'aa jette kaaftee turte nan deema naabii eenyurraa buutoodha. Nan deema minaamin deema. Viidiyoo sasiifan ergaa. Yoo waada agartee ofumaa keetii ilaalta akkattan balbala irra taa'ee eegaa jiru. Okay, zabanyaa ta'eetuman eegee sa'aatiin hin deemee. Angidii sa'aatiin gaafa deemu jaarsi madaamii kan kootii irratti. Akka inni gadi balbala irra teessee eeggatte. Dhugaa. Ilaa yoo akkatti quba koo na tutte hin jedhee yoo akkatti quba keetiin na tutte. Ashaaraa keetti asirratti mul'ata waan ta'e jennaa siisisuu nan danda'a quba keetiin nan tuttu achuma teessan jedhe. Isa akka leecha waan barii wayii viidiyoo diimaa wayii viidiyoo waraabesiin arginu. Waraabdeenaa ergitee namni Itoophiyaadha jennaan anis feesbuukarra waan gallakkite namni komii hedduun irratti kaafnaan viidiyoo waraabennaan deemtee viidiyoo waraabde maaliif afata lafaa sanatiyyi afata Itoophiyaa fakkaatee nama burjaajessee ture. Sana milkaneeffachuuf immoo viidiyoo waraabii erginsiin jedhee ati waraabdee ergite ammallee yoo danda'ame bakkicha nu agarsiiftaatti fufi. Gazaan yoo na tutteen jedhee nu akkatti quba keetiin na tutte ashaaratu sirratti mul'ata siisisuu nan danda'a naas hin tuqini anaasaa umaafas yaame malee waa biraatiif miti. Inaasoftaa yoo dhugaa qabaatte dhugaa keessumatti baaftee galtaa yoo dhugaan qabaanne immoo galmaan hin jiruun jedheen dhugaa waaqa maaliifi shamarran tokko tokko hin jirtan kosii dhugaa waaqayyo maaliifi haasa'uun isin ulfaata. Booddee isinitti maa tokkoon keessan gadansin fuudhaani. Itti fufi. Balbala teessee eeggatte gaa nattu kin jette. Dhugaa maaliifi natu beeka. Bakkan ka'ee bakka kana ka'ee anatu beeka. Anaa fi ijoollee naannaa kootitu beeka yaani. Eegalee. Kazaan akkasuma jedhamee sa'aatiin gaafa deemu hin hidhamee. Irra deebiillee haasa'uun hin barbaachisu hin nan hidhee madaamiin hin dhaabbatti. Akkamitti dhuu dandeesse? Mee waa si gaafa hidha kana irratti sin lolu akkamitti dhuu dandeesse? Fakkeenyaaf odeeffannoo akka hin qabutti barbareedhaan salaamata jettee jedhan. Wanti sun akkamii barbaree kana yoon qopheessitti ashaboo binaamni barbareen salaamataa jettee ashaboodhaan dhungattee jedhani odeeffannoo akka hin dhageettan sitti himaa. Maani wanti kun akkamitti ta'uu danda'e yeroo kan qopheessitu? Barbareedhanis salaamata hin jenneen jalqaba isaatiitti wanta barbareedhanis salaamata jedheen hin qabu. Barbareen bakkuma salaamata jedheen qaba. Kazaan hin lamu annan hidhee madaamiin xiyye hinas faraarraateen sodaachiste. Jechuun tarkaanfuma jalqabaanii tanii isuma normaalii jiru. Laa isuma normaalii yeroo miti erga dubbiin baxabbaxamee ani olaasee gadaasee malee isuma normaalii yeroo miti. Jechuun barbaree minaaminiin hin jiru gaama wal loltanii hidhuutti deebitan. Nan hidhee madaamii xiyyaan hidhaadhumaan bulchan jedheen. Hidhichisi namaaf agalu hidhichisi isa kana miti hidhachi akkas miti kunoo hidhichisa kana miti. Hidhichisuma kana laa. Nani hidhaadhuma sa'aatiin deebitama sa'a tokko wayi ta'eera halkan keessaa sa'a tokko wayi ta'eera. Kazaan hidhaadhumaan bulcha malee wanta keessi halkanii darbe. Nani hidhan jedheeni hin hidhamee mucaan jaartii. Gaafa sittanu nani hidhaan rabbashine isin rabbashine jechuun humnaan. Yaa wanta humnaanis nu rabbashe tokko hin jiru sababni isaa harka keenya keessa jira kaa wanta baay'eetu fuuldura isaa jira wanti ittiin as faraarraamuusi waa baay'eetu jira. Bakka akkana jedhu hin qabu ka harka keenya jira waan ta'e jenna. Fuuldura isaa guraadee biraabni. Fuuldura isaa guraadee biraabni jira rasagalee meeshaaleen. Aywa. Maal nyaachee si jedhe.
naajjeesi jedhe dhugaa waaqa naajjeesi jennaan abadan hin jedheen maala mana namaa keessatti si ajjeesu hin jedheen wanta ani si ajjeesus hin qabu jedhee hin hidhame nan hidhe maali har'a yoo lalaalturreen korree dubartii fakkaachuu dandeechi laa abadan harka dubartii fakkaachuu dandeessi garuu akkasii miti. Azaan hin hidhamee silkiin irraa fuudhamee silkii kunan fudhee baatarnii nan bansiisee baatarnii irraa nan dallachiisee ilma jaartii waati gaafataa deemaa paatarnii rukuttee bansiifte moo biruma dhaabattee hiiteeruma qofa banjette hidheerumaan silkii kiisii keessaa fuudhee baatarnii natti min jedheeni hin himee gaafa himu nan banee irraa hin dallate irraa dallateen silkii kiyya fudhadhee lafumaan godhadhe silkii kuu lafa nan godhadhe kiyyadheen akkasumaadha. Lamuu barbareetu qophaa'ee jira barbaree fashafoo bishaan ho'atu jira. Haabo. Maali kaannu kana caala na gubee salleeni ijattiin ishii cangalaase qaaqabe adhee ishee. Barbaree fashafoo moo? Barbaree fashafoo bishaan ho'a daffisee jechuudha ho'aadha bishichi labbii jechuudha akka sirriitti itti yaanii itti dhaga'amu. Taa dhaga'amu sirriitti gubaan namaa. Odeeffannoo kana qoy mee sirriitti waan si gaafa barbaree fi ashaboon akka humna dhabsiisu akka jechuun odeeffannoo kana dura qabda moo akkamitti wanti kun dhiibbaa geessisuu danda'a nama kana adochuu danda'a itti yaadde waan kana. Jechuun ani ofumaa kiyyaa fayyade waan hundaa gaafan godhu namaan mari'adde yookaan namaan haasa'e osoo hin taane ofumaa kiyyaafan mari'adde waan an godhu tokko keessatti nan mari'adda maaliif jireenyaan kalee jiraaddes ofumaa kiyyaan mari'addee tanani malee namaan mari'addeeti miti kan kaleessas jiraadde sii galee. Eeshi. Kazaan ittiin naqee Iju amma iju matti deebifte barbaree fashaboo baxabbaxxe iju matti deebifte. Maaliif silaa bariin dhufu silaa yaada kana lusamuu kiyya keessaa nan jirudha dhugaadha. Kirirooksii dhugii jedhe hin beeka kaawwatti mana madaamii keessa waan adda addaa waan jiru of ajjeesi jedhe. Of ajjeesi reeffi kee fe'amee biyyaa galu haatiif abbaan keetu si awwaallachuu danda'a waan ta'e jennaan jedhee wanta adda addaa san kamisa galgala naan jedhe akkama gubaa kanaan baachuun qaba jedhe malee gubaa kana baachuun qaban jedhee dhugaa waaqayyooti. Itti naqee numaan abidda nan qabsiisadhee kasii kana maqaa dhiiraa nyaattu. Ibidda barbaree fuulatti itti gootee ibidda jalatti qabsiifte. Dhugaa wanti nama kolfisiisu hin jiru dhugaa waaqa kanarratti maaliif osoo nanarra du'ee osoo nanarra waa tokko ta'ee osoo nanarra miidhamee kan boo'u haadha kooti firoottan kooti obbolaa kooti. Namni kun arra boru edee guyyaa lamaa boodatti na irraanfatan. Haati koo immoo yaa zalaalam manguddoodha manguddoo kanaan immoo mboochi woomsi arga jetti yoomi jakee arga jetti halkanii guyyaan itti bilbilaa teechi maaliif ani kanarraa iyyuu bilisa ta'ee of utubuun kiyya maaliif haaloo kan koosan baachuudhaaf. Siigalee haqa koollee nan gaafadhe nan dhabe mee seeruma haqa keessa gaafattuun arga jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadhee furmaata nan dhabe garuu immoo karaa kamiin iyyuu ammas ta'e borus iftaanis ta'e ani nama haqa koo dhabuu sii miti haqa koos hin dhabu oomiyyuu haqa koo nama dhabuu sii miti haqni koos nama naa deebi'a. Tokkoon ishee jechuudha. Siigalee maaliif inni gubaa kana caale kan na gube dhukkubbii kana caala kan na dhibamsiise. Siigalee. Kanaaf ittiin naqee barbaree fashagoo kana bulbulee ittiin naqee kaalamuu arguu dhabuu dhufee nam fidadhee gadi ba'ee qixala muradhee nan dhufee qixala teemiraatitu jira nam muradhee nan dhufee nam bobeechee bilqaatii tokkotu jira barbareen. Ittuman naqee barbaree sana bidduma san ittiin naqee balbala itti cufee balbala irra taa'ee gadi ba'ee qaqqammamtee duutuu barbaadde.
kunoo ibiddicha akkas miti kana miti ibiddichi. Aywa amma bobeechee sitti argisiisuu nan danda'aniiti. Haa dubbii namaatti gaaf. Ibidda barbareetti hidhattee ibiddatti qabsiiftee manatti cuftee gadi baate. Balbala irraan taa'e fagaane laa balbaluma irraan taa'e ani fagoos hin deemne. Biyya lafaatti zaaba seeneera kanamiin gubatu ayyaa zaaba seenee amma ishee ayyeetti fuuf biyyi lafaa amma zaaba biyya jechuun utuu lafti dhumni lafaa hin gahin biyya lafaa irratti zaaba seensifte haa itti fuuf. Innuu kana caalaa zaaba na seensise miti hima.